digdamma faagesse dhaggeeffattee amanuu baatullee amantii wal barii jedhe raayyaan abbaa mancaa amantii wal baruudhaaf ishee akkamisan fayyadamtare egaa ilma namaa ati amantaa kee isoo hin taraanaaf la isoo amantaa kee jaallattu amantaa namaa jibbe amantaa kee yeroo mara qeeqa kaastati beektaa maaliif garuu rakkoo natti qabu rakkoo kee hin barre ayyee baqqam haasaa afaanitii miti akkam gona si fakkaate amantaan kee maalidha pente ayyee ragana ashiragana fe dhaggeeffadhu ati yeroo mara dhaggeeffadhu sitti maan jira naa gaydu ati yeroo mara maal barbaada dhaggeeffadhu tara wal dhaggeeffannoo ta'e dhaggeeffadhu maal ati yeroo mara maal barbaada ajandaa amantii barbaada amantaa obboloota kee warra seentaa waan nama dhuunfarraa hin dubbatinaa yoo sinii ta'e dhaggeeffadhaa deebiitti kennaa sababbiinsaa faranjiitu maal jedha siitti fakkaate taayimis boolleetti warra tasfira beekta fassaraa tasfira isaarraan beeku nan nagaye yoggaa shammoo jahan dura nagaye yeroo biyya irratti chaayinaa waan dhuftee baadiyyaa irratti karaa tolchitoo tokko yeroo sana nagaye dubbii dana yeroo warqii kan jedhamtunna yeroo Ramburamatu sini bagus. Wallahi na ya ada. China wan badiar ti mana si jirenya kena badiar na. Kara tu tak keran na geng di patana. Yero warki kan jiram tu tanan na. Nama na rafsina. Yero hesan itu kaya dama wahu bada wa barada. Isin harsa yero bayi na waya mentara unan debade. Julen kristana marfa kesana sunim berha. Wan najarat tanif. Fakenya namu tu bayi waya mentala mani rabarsis. Garuu yeroo baay'ee kan dhageetti irra qabu waan dubbannuuf waan haasofnu keessatti kan ijoollee amantaatti dhufteetu dhageetti irra qaba. Maaliifi kan keessaa dhufe kan namni sun tokkoffaa irratti yaanu arrabsanii malee sumayyaan tuni zinnaash kaleessaa maal dhabdee kiristaanummaa keessaa dhufte tokko kuni gaafii isaanitti ta'a. Lammaffaa zinnaash dhabuu isaaniitti gaafii isaanitti ta'a baadaa isaan aarsa. Sadaffaa irratti dammoo dubbiin keenya sun osoo nu arrabsanu gadi fudhatan maaliifi akkuma nuti asii dubbannu kana gaafii itti ta'a maaf akkas jedhan baradistis dhiqaa yesus waaqammoo nameedhan madaamitti saasaa keessa isaaniitti yesus maaliif garafameedhan qeesii bira yoo dhaqan dammoo iccitiidha kun isin hubachuun hin geenyedha kara kanatti ijoolleen kun tokkoffaa deebii dhabdeerti lammaffaa irratti amantaa fi waan jaalataniif jecha arrabaan dafanii baafatanii jechuudha. Namni si arrabsuu fi namni callisu gargar. Namni callisu shira wayii qaba. Namni garuu aaree si arrabsu amantaa kiristaana san ni jaalata. Waan amantaa san jaalatuuf jecha akka jalaatu qabuuf fedha. Garuu dammoo dhugaaf dharrillee yoo girgir jalaa jedhe miira aarii wayiitti dhagama. Sareen guddifteeyyuu yoo si alaa duutu si aarsiti miti sareen iyyuu jechuudha. Isaanillee amantaa kana keessatti guddatanii ka'anii yoo dhugaa hin qabaanne amantiitu yoo hijiba taatee deebii dhabanii badaa isaan aarsi. Nama arrabsu tokko hin arrabsina. Innaamoo yaani irra laalina buusis hin jedhina. Yoo dandeettammoo ijoolleen keenya kiristaanas isin beeka nama gaariidha. Ijoollee adaba qabduudha. Kabajamoodha. Jaalatamoodha. Iccitii kiyyaayyuu kun waggaa lama guutuu iccitii kee baasna osoo jettanu iccitii kiyyan osoo hin baasin ana waan na jaalattaniif jecha teechaniirtani ammallee nan arrabsinaatuma deebiitti kennaa jechuudha. Waan gaafatamtanitti deebiitti kennaa. Yoomoo deebiitti kennuu hin dandeenye callisuu firadhaa. Callisaa dhaggeeffadhaa faa bakka irraa dubbisne san laalaa barreeffadhaatu dhaqaa qeesii yookaan dammooti paastera gaafadhaa. Paasteroonni kitaaba baatanii suuraa ittiin ka'an malee paasteroonni deebii isiniin kennan ni beeka. Qeessota biroo dhaqxe immoo qeessonni illee iccitiidha siin jedhan. Qeessonni aabeet si alaa hin jedhan garuu iccitiidha siin jedhan. Yeroo darbe torbee lamaan dura maaltu nama mudatanitti fakkaate Adaamaadhaan gara Finfinnee deemaa jira jechuudha. Qeesii tokko si beekatuma afaan wal ciraate. Wallaahi dhaqeeffama beekatuma ciraate makiinaa keessatti. Azaan waa'ee fuudha feerumaarraa haasa'aa jira mucaa tokko faana jechuudha. Abbaa kiyya akkam jirtanii jedheen akkam nagaartaan intala koo naan jedhe kabajni isaan siif kennan jechuudha abbootiin amantaa. Intala koo siin jedhan akkam jirtan intala koo naan jedhan achumaan san mata isa waa'ee fuudha feerumaarraa mucaa wayii gorsaa jira waan ta'eef jecha
Qoyi mucaan intala kiristaanaa intala islaamaatiin fedha waan ta'eef jecha haasaa kan irratti jechuudha. Isheen islaamuftee yoo si heerumteennaan isheen islaamuu diddee deemisichi. Abbaa gaafiin isin gaafadhaan jedhee waan naan galle tokko jira. Namni tokko kiristaanummaa kan argatu cuuphaadhaaniin jedhee eeyyan intala koo naan jedhe wallaahin eeyyin naan jedhe kiristaanummaa kan argatu cuuphaadhaaniin jedhe naan jedhe jalqaba yoo dhalatu moo namni sunoo maalidhaan jedheen mucummaa sillaasee hanga fudhannetti kiristaana miti maali dareen jedheen wallaahin deebitti naa kennu dideenna kazzaan namni kamiyyuu bari yoo dhalatu islaama ta'ee dhalata amantaa kiristaanaa moo cuuphaadhaan fudhataan jedhee deebii deebisee sanuma keessa osoo kaanee wal morminu dhugaa dubbachuu fi nama guddaadha qeesonni keenya abbootiin amantaa jechuudha kabaja siif qabu akka ijoollee asirraa hojjetana miti waan ta'eef jechuudha. Kazzaan makiinaa keessatti dhabeettani ayiruufidha namoota hedduu qabateera. Warri makiinaa san keessaa hunduu walaa kiristaana islaama cal jedhee nu dhaggeeffatu. Tokkotu duuba dubbateennaan ati cal jedhedhani. Kazzaan maalan itti fidee macaafa hedduu caalu dubbisiin jedhee macaafa hedduu caalu baneef. Baneef yennaan afaan Oromeeffaa sirriitti dubbisuu hin danda'u naan jedha. Amaariffaan baneef. Amaariffaan banuuf dubbisiin jedhee. Dhaloonni kun ni dogongoraan dubbisuu naan jedhe. Shufeerri namichi makiina oofu moo kiristaanadha. Abbaa dubbise rakkoon qabu hin dogongoruu yennaan gurra foonitiin dhaggeeffatanii ni dogongortan jedhee dubbisuu dide macaafa hedduu caalu jechuudha. Wallaahi wabillaahi waa tokkotti hidhaani kan rabbiin tokko jinatti argu jechuudha. Macarrashaara macaafa sun dubbisuu dinaan isumarratti dhaabne garuu kabajaaf jaalalumaan jechuudha. Innaa hanga kana nama kabajan warroonni biyya keessaa deebillee yoo dhabanii kabajaan ganaa nama qaban. Qeesonni kiristaanaa akka ijoollee paasteroota beentee miti badaa si kabaju. Naannoo irratti soo argatanii ta'e badaa kabaja namaaf qawwaa galatoomanii. Kanaaf maal jechuu barbaade isinilleen aadaa arrabaa san dhiisatoo aadaa maalitti deemtanii waa dubbisuu fi deebii itti kennuutti deemaa jechuudha. Yoo hin dubbisneen ta'e yoo arrabaan ta'e yaani ofii keessaniif badiitti deemaa jirtan malee nama miti. Galatooma inshaallah saasanii irratti baay'isee namni deebii kennu tokko yoo jiraateen ta'e oliin isin gashaa yoo hin jiraanne ta'e dammoo inshaallah sumarratti dhaabna jechuudha. Yoo jiraate ta'e lakkoofsi tokko barreeffadhaamna nan deebisa wantoota. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta sume nagaa keessanii jirtu? Alhamdulillah. Jajjabaattu? Nagaa qabna tumti. Mashallah, welcome baga nagaan dhuftan. Nawwattuuma nu ibsita mashallah. Maa duraan ifni jiru waan nuti tokko tekin jira. Isin malee hin tolu bar tiktokiin. Isin bartee bar. Isin malee niftu. Yaa. Maal goona silaa ijoollee namoo kan na yaade si jaalatti. Warri soddaa keenyallee baay'ee si yaadu barnu caala. Wallaahi tumee sabaddee beekottu islaamummaa na barsiisinaan jetti takkas dhuftee dogeessa miskiin. Hanga kana na yaadanii bara. Dhugaadha bar si yaadanii bara waanuma si jaallataniif si arrabsu bar. Ajaa'iban. Ana malee maal qaban duuba? Mukni illee maal qaban? Warri isaanii sana malee waan qabanii. Atillee jaallatta bar baay'ee. Anin jaalladha maafan jibba nama dhuga kabajamoo baratamuudha. Waanuma jaallattu kunoo waanan argadhaa gara ifaa kottaa gara rabbii keessanii waan rabbiin isinii jaallatte qabadhaa jettee yeroo hunda kunoo isaan waamta waan ta'eef inshaallah isaan ilma kee balu akkasitti hubaate seenanii yeroo hundi fakkaatan ilallabadhu Khaled. Ijoollee ani hoo yeroo tokko komantiin cufaa daqiiqaa tokkoof koppilinkii al takka jechuudha. Koppilinkii laafee taatame bira. Aye, koppilinkii godha. Ajandaan maali waa'ee maalii irraa saartu yoo nuti reefuman seena. Wallaahi hunda waa'ee dubartii irraa haasaa turre. Mee dinaan akka gaafatti toonni si gaafadhu keessatti dubartiin islaama irratti ijaaba uffachuu rabbiin irratti dirqama godheera. Ijaaba uffachuu keenya kana irratti dammoo akka hacuuccatti akka amantaan hacuuccatti uummanni ilaalu jiru.
akka kiristaanatti uffadhaan jenneen uummanni kunuutti fayyadamaa hin jirani. Mee akka waliigalaatti garaagarummaa shamarran kennaaf shamarran kiristaanaa gidduu jiru nuuf ibsaa. Akka ajajaatti eenyutu hacuuccame nuudha moo isaantu hacuuccameera? Aywa. Oke, baay'ee gaariidha. Jalqaba irratti ijaarni akkuma dubbatte islaamummaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aala hijaaba uffachuu yookaan immoo dubartiin muslimaa tokko qaama ishee dhokfachuu rabbiin ajajee jira, dirqama godhee jira jechuudha. Maaliif jennaan wanti tokko fakkeenyaaf dubartiin qaaliidha dubartiin qaaliidha. Dubartiin biratti qaaliidha, baay'ee tokko qaaliidha. Maaliif jennaan rabbi kabaje waan ta'eef kabajamtuudha. Erga kabajamtuu taate immoo orra kansiisuu hin qabdu. Uffachuu qabdi qaama isheetti. Yoo uffatte jette qaalii taati, kabajamtuu taati jechuudha. Kanaaf uffanni kabajaadha. Qullaa deemuun garuu kabaja miti, salphina jechuudha. Akka macaafa isaaniitti illee macaafni isaanii illee haguuggadhaa jedha, uffadhaa jedha. Akka macaafa isaaniitti qullaa deemaan jedhu macaafni. Dubartiin qullaa adda adeemtu akka barbaaddetti adeemtu akka barbaaddetti hafuurraa hin jedhu macaafa keessatti uffadhu jedha. Fakkeenyaaf Qorontoota qofaa boqonnaa 15 irratti dubartiin haa haguuggattu, mataa isiitti illee haguuggattu, qaama ishee haa dhokfattu jedha macaafni. Kanaafuu erga akkas ta'eeti dubartoonni kiristaanaa warri qullaa deeman ajaja macaafaatiin ala deemaa jiru malee macaafni haguuggadhu jedha. Akka uffannaatti jechuudha. Haguuggadhu yeroo waldaa deeman illee mataa qullaa hin deemin haguuggatanii haa deeman, akkasumas immoo dhiira irratti hin dubbatinii haa abboomamanii gab jedhanii haa jiraatanu jedha macaafni. Hin barsiisin illee jedha, dubartiin haa barsiistu hin jedhu jedha Phaawulosi. Kanaafuu akka macaafa isaaniitti dubartiin haa uffattu jedha, akkasumas immoo barsiisuu hin dandeessu illee akka macaafa isaaniitti. Garuu akka islaamummaatti hin uffatti, of dhoksiti malee qaama isii dhokfatti malee barsiisuu hin dandeessi. Beekumsa qabaatte jennaan rakkoo hin qabu. Akkaataa rabbiin isiidhaaf eeyyame hin barsiisti. Garuu akka macaafa isaaniitti gaafiyyuu gaafachuu hin dandeessu waldaa keessatti. Waldaa keessatti gaafiyyuu gaafachuu hin dandeessu, dubbachuu dhiisiiti. Yoo wanti gaafee isiitti ta'e jiraate manatti galtee abbaa warraa si'a gaafattu jedha. Macaafni isaanii gara sanaan ni dhorkaa jechuudha. Dabalataan akka islaamummaatti dubartiin hacuucne islaamummaa. Dubartii hin hacuucne ni kabaje malee. Baay'ee tokko kabajeen mirga isii ni kabaje. Fakkeenyaaf gaafa islaamummaadhaan dura yookaan immoo bara Nabi Muhammad hin ergamin duratti sallallahu alaihi wasallam dubartiin akka meeshaatti ilaalamaa turte, akka meeshaatti, akka nagadaatti ilaalamaa turte. Garuu gaafa Nabi Muhammad ergaman sallallahu alaihi wasallam dubartii kabajatti godhani jechuudha. Hin kabajamte, ol fuudhamte sadarkaansi jechuudha. Ol fuudhamte rabbiin hedduu kabaje jechuudha. Akkasumas immoo yeroo jaahilummaa fi awwaala turan. Namni tokko shamarree tokko yoo dhalatte jette abbaanis hidhaa ni awwaala, ni jibbaan, ni aara yoo shamarree dhalatte. Kanaaf rabbiin maal jedhaa lakki uumaa rabbiitti naarina rabbiin waan abbaa barbaade dubartii kenna abbaa barbaade dhiira kenna.